Sagantaa keenya irraa keessatti tibbana danqaan nutti hammaate jechuun komii miidiyaaleen dhiyeessan nama raabsu qofa osoo hin taane nama dubbisu illee ni rakkoo ta'e illaa dhaabanii dhaabbadhaa jedhanii akka hin taanetti makiina irraa nu buusanii. Himannaa raayyaa ittisa biyyaa irratti dhiyaatu ilaalchisee turtii Jeneraal Biraanuu Juulaa wajjin taasifne. Karaa mootummaatiin nam tokko miidhame yoo argame mootummaan itti gaafatamaa raayyaan ani hoogganu raayyaan ani ijaare uummatan tuqu. Akkasumas maqaa kabajaa Jimmaa akkamiin moggaafama kan jedhu irratti gabaasa qabna. Odeessaalee gaggabaaboos qabannee jirra. Hanga xumuraatti nu waliin tura. Barruulee gullallee poost raabsuun rakkoo nuti ta'eera jechuun gulaalaan olaanaa barruu kanaa himeera. Kanneen barruu kana raabsan waan doorsifamaniif yeroof maxxansa dhaabuu isaas beeksiseera. Gama kaaniin gaazexeessitoonni mootummaa irratti qeeqa dhiyeessuun beekamanii fi miidiyaalee kanneen akka OMN fi ONN keessa hojjetan tibbana rakkoon akka isaan qunnamaa jiru ibsaniiru. Mootummaan garuu rakkoo kanatu nu mudate jedhee kan nutti gabaase hin jiru jechuun deebii kenneera. Ammayyuu taana dabalee sanitti hima. Barruun gullallee poost jedhamtuu fi afaan oromoon qophooftu torban lamatti si'a takka gabaarra oolti. Gulaalaan olaanaa barruu kanaa Lalisaa Indirees magaalota garaagaraa keessatti barruun kun akka hin gurguramnee fi hin dubbifamne dhorkameeraa jedhu. Kanneen barruu kana raabsanis doorsifamuu isaanii himu. Dhimmatti illee Harargeetti Iluu Abbaaboor adamsanii jechuudha nama raabsu qofa osoo hin taane nama dubbisu illee ni rakkoo ta'e. Gaafa qaama nageenyaallee bilbilee asoosisnu qaamni nageenyaa ajaja gubbaarraatii nu kennamedha waan goonuu qabnu jedha. Kan tibbana maxxanees gabaatti ba'uu waan dandeenyeef yeroof maxxansa dhaabuuf murteessu isaanii BBCtti himaniiru. Kun kan mudatu osoo hojjettoonni keenya eeyyama abbaa taayitaa biroodkaastingii irraa qabaniiti jedhu. Gama kaaniin miidiyaan dhaaba ABO'tti hidhata qabu ONN jedhamus hojiirratti danqamuusaa ibsa. Kunis tibbana qondaaltonni dhaabichaa waajjira banuuf yeroo sosoon gaazexeessonni waliin deeman rakkoof saaxilamuu isaanii ibsa. Gaazexeessaan ONN Baareentuu Gadaa guyyaa dheengaddaa gara Harargee lixaatti malanis danqamuu isaanii ibsa. Ana gammachiisi jechuudha. Poolisiin kellaa dhaabanii dhaabbadhaa jedhanii akka hin taanetti makiina irraa nu buusanii sakattaa jabaan duratti gaggeessanii yama naannoo kana keessa socho'uudhaaf qabdanii kan jedhu kaasanii galamsootti seenuu akka hin dandeenye nu ibsanii gara duubatti akka deebinu godhanii garuu akka hin dabarreef immoo gurri isinirra kaa'ameera kan jedhudha kan poolisoonni akka maqaan isaanii hin dhaamne nutti manachuutti warri nu qabe suni. Kunis irra deddeebiin akka raawwataa jiru kan ibsame. Gaazexeessonni OMNs erga tibbanaa hojii isaanii hojjechuurra danqamuu isaanii fi sakatta inni cimuu daayirektarri olaanaa dhaabbatichaa fuula Facebook isaanii irratti barreessaniiru. Wanti kun akkamiin mudate kan jenne hoogganaan kominikeeshinii Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa dhimma kana quba qabaachuu baadhus mootummaan sababatti dirree bilisummaa miidiyaa dhibbisuuf hin qabu jedhu. Miidiyaaleenis kanneen kana raawwatan seeraan gaafachuu qabu jechuun dubbatu. Televezyiinii ta'uu seeraan eeyyamamee fi hojii hojjechaa jira. Waraqaa ofirraa qaba. Iyyuu daangaatti gochuudhaaf aangoo maalii qabu? Maaliif seeraan hin himatan? Mana murtiitti abbaa langaatti qaama aangoo qabutti maaliif hin himatan? Bakka akka godhutti kun yakka hojjechaa jira waan ta'eef mootummaas bakka bu'u abbaan kana hojiin seeraan gaafatamuu danda'a. Dhaggeeffattoota keenya BBC Afaan Oromooti kan hordofaa jirtanii oduu gaggabaabsee isinitti maanii hirphaa gammachuu magaalaa Wadaayit deeggartoota paartii badhaadhinaa fi kan mormituu gidduutti walitti bu'insi mudachuu jiraattonni BBCtti himaniin miseensi poolisii dubbisne namoonni dhagaa fi uleedhaan reebaman jiraachuu himeera. Hoogganaan ijaarsa hidha Abbayyaa kan turan Injiinar Simmanyaa Baqqalaaf siidaan yaadannoo hojjetame guyyaa har'aa eebbifame. Ogeessi kun of ajjeesuu isaanii poolisiin ibsee ture. Waggaa 83ffaan guyyaa wareegamtootaa guraandhala 12 siidaa yaadannoo wareegamtootaa kiiloo 6 har'a yaadatameera. Guyyaan kun guyyaa loltoonni Xaaliyaanii lammiilee Itoophiyaa jumlaan ajjeessan ture jedhameera. Gonfoon durii Itoophiyaa irraa gara Awurooppaatti fudhatamee fi harka nama Siraaq Asfaaw jedhamu ture har'a gara biyyaatti deebifame. Gonfoon kunis karaa Embaasii Neezerlaand ministeera muummee Abiy Ahmediif kennameera. Biyyi Jarman magaalaa Hanaw jedhamu keessatti aleellaa hoteela tokko irratti ga'een namoonni 8 ajjeefamanii 5 immoo madaaniiru. Nama kana raawwachuudhaan shakkamee ture of ajjeesee argame jechuun poolisiin ibseera. Manni murtii Keeniyaa lammiileen Chaayinaa 4 hojjetaa isaanii uleedhaan reebanii jedhaman akka biyyaan baane dhorkeen. Ministeerri muummee Leseetoo ganna 80 ta'an haadha warraa isaanii Lipoopoolee Tabaanee jedhaman ajjeesaniiru jedhamuun
himatamuudhaaf akka jiran ibsameen. Keeniyaa Naayiroobii keessatti konkolaachisaan tokko rasaasaan hospitaalatti erga ajjeefamee booda konkolaachiftonni mormiidhaaf hiriira ba'aniiru. Dargaggoon ganna 24 Daani'el Maburu jedhamu daa'ima dhukkubsatte baraaruudhaaf gara hospitaalaa geessaa otoo jiru poolisiin ajjeefamuutu ibsame. Oduun sa'aatii kanaaf qabadhe isaan kana turan. Gabaasa keenya lammaffaa geenyee jirra. Abbaa Gumbul, Abbaa Foggii, Abbaa Diikoo, Abbaa Jifaar, Abbaa Bulguu kunneen maqaawwan kabajaa aadaa Oromoo keessattuu naannawa Jimmaatti beekaman keessaa isaan muraasadha. Godinaalee Oromiyaa garaagaraatti maqaalee kabajaa moggaasuun kanuma jiru ta'us Jimmaatti garuu heddumminaan ni mul'ata. Eeliyaas Hordofaan maanguddoo godina Jimmaa kan ta'an Abbaa Tamaam Abbaa Diikoo waliin turtii sasseeraa maqoota isaanii tarreessuun eegalu. Abbaa Diikoo ittetta. Ayyee. Abbaa Diikoo, Abbaa Warrii, Abbaa Billoo Sakkaa Bulbul Siddis Karrayyuu Caloo Maarentu. Mee maqaa keessan irraa kaanaa maqaan dhalootaa keessan eenyu ture? Jamaal Abbaa Diikoon jedhama. Jamaal jechuun Jamaala bareeda jechuudha. Ni afaan Arabaa irraa moggaafame. Eenyutu Abbaa Tamaam isinii baase? Jamaal Jimaa jedhamee kan waamamu duraan. Egaa ammoo moggaasa maqaa kabajaa Abbaa Tamaam Abbaa Diikoon jedhame. Innaa umuriin koo dargagguma guutu keessa warra obboleessaati kan nama moggaaftu jalqaba. Hangafa kootu jiru obboleessi kan koo hangafatu jirani Abbaa Nagaa Abbaa Diikoo jedhaman. Isiitu obboleessa abbaa manaatiin maqaa dhalootaatiin waamuun safuu qaba. Abbaa Tamaam jettee na moggaafte. Abbaadhuma kootiif haadha koo teessee maqaa nama moggaasaa waan isaanii waamuu jetti misiroon gaafa dhuftee bultuu ganam. Guyyaadhuma gaafa raawwii sanarratti maqaacha fudhatee taa'aa fudheen taa'ee guyyaa gaafan gaa'ilee ka'ummoo haati manaa kootii akkasiin na waamuu jalqabdi. Maqaa sanaan amma gaafan gaa'iluutti sii qofan na waama jechuudha. Kan biraan immoo Abbaa Tamaam dubartootaaf hoo maqaan kabajaa akkasii ni jira? Haadha warraatiif isin kennama ammallee isaa jira malee duraan inuma kennama. Kan haadha warraa yoo siin sanyii jaarsoo ta'e jaarsitti jedhamti. Yoo karrayyuu taate harsitti jedhamti. Yoo bitoo taate harsitti jedhamti. Yoo korjoo taate harsitti jedhamtee maqaan kennamaaf. Sanyiidhaan yoo gaaroo taate amaarsitti jedhamti. Yoo bosaa taate bositti jedhamti. Yoo busaasee taate busaasitti jedhamti. Gaafa warra sana dhuftu gosa waliin dhugatii ta'eef qe'ee kanatti maqaan gosa sii qe'ee kun jiru gatii ta'eef gosa sii sanatti moggaamnaan gosa sanaan waamamte. Gabaasa keenya isa xumuraan rakkoo nageenyaa gama kibbaa fi lixa Oromiyaatti dhalate furuuf humni nageenyaa mootummaa bakkichatti erga sosso'ee waggaa tokko ol ta'eera. Raayyaa ittisa biyyaatti Itaamaajoor Shuumii ittaanaa kan ta'an Jeneraal Biraanuu Juulaa turtii addaa BBC waliin taasisaniin waan adeemaa jiru ibsaniiru. Jiraattonni rakkoowwan irra ga'uuf raayyaa ittisaa biyyaa himatu isin deebiin keessan maali jechuun gaafanneerra ammayyuu ittaanaatu dubbise. Injiru akkas injiruun kijibu. Maal ta'e qabatamatti wanni lafa jiru uummanni shiftaan nurraa balleessaa jedhaa jira malee uummanni raayyaan ittisa biyyaa nu miidheera, raayyaa ittisa biyyaa nurraa kaasaa, raayyaan ittisa biyyaa kana dalageera wanni jedhu tokkollee hin jiru. Kanaafuu opereeshinii mootummaan gaggeessaa jiruun lammiileen nagaa miidhamaa hin jiran jettani jeneraal. Karaa mootummaatiin nam tokko kan miidhame yoo argame mootummaan itti gaafatamaa yoo dogoggoraan nama ajjeeseera ta'e. Jeneraal wanta uummatarraa dhaga'e wanta dhimma kana waggoota lamaan darba hordoofeefan gaafa kana isin gaafachaa jira. Rakkoowwan dhalataa jiraniif jiraattonni hidhattoota qofaa miti raayyaa ittisa biyyaallee ni himatu. Maal nu godhe jedhamee raayyaan ittisa biyyaa uummatichi kana na godhe wanni inni jedhu maaliin raayyaan ittisa biyyaa hin dalagaa yoo kan jedhamu ta'e dhugaa yoo ta'e mootummaanis itti gaafatamaa hin fixata. Anis akka gaggeessaa waraana tokkos dhuguma dubbachuudhaaf uummata san dhiifama gaafadhaa waan badees ni kiisaa rakkoon qabu kanarratti. Maaliif ani hin amanagaa raayyaan ani hoogganu raayyaan ani ijaare uummatan tuqu. Opereeshinii Tibbanaa kun isa kana dur ture irraa adda wanti adda goosuu jira. Wanni adda goosisu maal seeta? Duraanii waggaa tokko guutuu bifa kadhaa wayii keessaa qaba. Jarri akkas taanaan inumaa ittuma ciman. Dararaan uummataa baay'ee immoo baay'ee hammaati. Uummatan sodaachisu, uummata hin saamu, uummata toorchii godhu, ukkaamsanii kiiloomeetirii 70-60 geessanii tumanii torban lama tursiisanii gadhiisu gocha farra dimokiraasii suukaneessa akkasii kan beekamu Alshabaab ture. Alshabaab amma waan akkasiin godhu jarri keenya eessa akka fidan amala akkasiin hangalle uummanni kanan beekaa
Imbeekaa qofa sun ta'in baay'ee isaan sodaata akka amma siin jedhe kana godhu. Kanaafuu mootummaanis garaa jabaatee bakka kun humna fayyuu danda'u miti. Humna meentaalii spoiled ta'e waan ta'eef tarkaanfii barbaachisaa irratti fudhatamu jedhamee dhibbana tarkaanfiin cimaan fudhatamaa jira. Hamma dhabamanitti itti fufa. Uummanni iyyatu uummata irratti shiftaa dhiisee kaa'ee dhimma laaluuf hin qabu. Jarri kun kaayyoon qabanii, disipiliinii hin qabanii, disipiliinii magoreellaa iyyuu hin qabanii. Miseensonni raayyaallee akka miidhamanii jiran dhimma kana keessatti dhageenya lammatammoo akkasiin itti himtanitti milkaa'aa jirreettanii gama kaaniinoo kanneen harka kennatan ni jiru. Waraana keessatti kan harka kennatan jiru, kan ofii isaaniitii dhufanii harka kennatan jiru. Jiraattonni gaaf kaan raayyaa ittisa biyyaatu nu miidhaa, gaaf kaan immoo hidhattoota ni miidhaa, gidduutti rakkannee hidhattoonnii fi raayyaan ittisa biyyaa immoo yeroo walaadhaan yeroo warri kutanii agarruu jedhanii immoo himatu. Uummanni akkasiin hin jedhu. Uummanni waan si jedhu sitti himu. Tokkoffaa shiftaa sodaannaa jira. Shiftaan nu ajjeesaa, raayyaan ittisa biyyaa nu ajjeesu. Kanaafuu waa'ee raayyaan ittisa biyyaa jedhu caalaa waan shiftaan jedhu hojiirra oolchinaa jedha. Akkasitti sitti himamane akka ammatti jette sanatti sitti himu. Raayyaan ittisa biyyaa maaliif rakkisa? Isarraa nyaatu. Garuu haaluma raayyaa keessaa nam tokko uummata irratti dararaa geessinaan immediately tarkaanfii fudhatama. Waan ta'eef naamusaan hojjetaa. Karaa gara biraatiin yoo dogoggorri uumamee karaa raayyaa ittisa biyyaatiin namni ho'iillee miidhamee jiraate raayyaan ittisa biyyaa hin fixata. Gama kaaniin immoo erguma komaand poostiin labsamee asii namoonni hidhaman jiru, ammas ni hidhamu, ammas ni hiikamu, deebisanii immoo hidhamu, kan achi buuteen isaanii dhabamee inni jiru. Sobaadha ololli jiraan nu gaafatiin rabbii jedhaati. Olola miti jeneraal. Inki jibanii maaliif seete? Ecological warfare beektaa waan jedhamutu jira. Loltuu tokko sun ajjeesne 80 ajjeesne siin jedhu. Qawwee 100 boojinee siin jedhu. Raayyaan ittisa biyyaa qabalee akkasii seenee nama agasii fixe siin jedhu. Yookaan namni sun hin fixamne yookaan yoo fixames isaantu fixe. Deeggartoota isaanii biyya alaa ta'anii saantima maallaqa walitti guranii erganiif gammachiisuudhaaf jecha injifannoon arganne siin jedhu. Kun amaluma goreellaati. Qaama cimaa of godhu. Isaan amma loltuu keenya fuuldura dhaabbatanii gaaf tokko lolaniin beekan. Utuma baqataa rukutaman. Utuma baqatan qabamu. Dandeettii akkasiin siin qaban. Kanaafuu waan jedhamu hunda miidiyaan dhugaa godhee fudhatee isa amanee nu gaafata taanaan sirriin ta'u. Waan jedhamu hunda fudhanna osoo hin taane nuti si dhimma kan hordofa waan turredhaa fi bitaa mirga sin laallaa hin gaafannaa hin hubannaa bakki rakkoon jiru bakki manni jirus hordofaadhuma waan turredhaa fi waan ijaas argaa turreefidhaaf kana sin gaafachaa jiru. Garuu gama lixaa kana hidhattoonni bosonatti hafan hooggantoota ABO jalatti ajajaman qofaa turanii hidhattoonni kaan hin jiranii kan socho'an. Hin jiran kan biraamoo? Hin jiran. Utuma hirratu nama muraasa taate. Namni muraasni sun immoo daa'imman naannoodhaa guuranii ofitti makan. Daa'imman naannoodhaa already harka kennatanii galanii barumsa fudhatanii uummatatti deebi'aniiru. Amma warra koorii ta'ee waan kana hoogganaa ture, warra hariiroo alagaa wajjin qabu, warra sponsarii qabu, jireenya isaa karaa kanaan jiraachisuudhaaf barbaadeetu bobba'ee jira. Amma immoo badanii jiru, dhokatanii jiru. Raayyaan ittisa biyyaa barbaadaa jira. Uummanni amma torban sadan kana nagaatti darbeera. Basically amma wallagga bayaan bilisa nagaa wanni akkasii hin jiru. Horro guduruus qarqara Abbaay naannoo lamlam barahaa jedhamu sana yoo ta'e malee iddoon biraa nagaa. Uummanni nagaan baree galaa jira, hojjetaa jira. Horro guduruus nagaa. Waan qaxanaa lolaati jedhamu miti. Wallagga bayaa ciraashumaa nam tokkoyyuu keessaan qaban. Lixa wallaggaa irraas dhiisanii ba'aniiru. Qeellama wallaggaa keessa jiru, qeellama wallaggaa keessaa immoo iddoo muraasa kan jiran. Isa keessaayyuu rukutamanii amma dhokatanii jiru. Akka keessa barbaadamaa jiru amma guutummaa guututti iddoon sun bilisa ta'utti hojiin seera kabachiisuudhaa itti fufaa haala kana kan jiru. Dhaggeeffattoota keenya turtii jeneraal Biraanuu Julaa waliin dhimma ijoo biroo irratti taasifne kutaa lammaffaa boorsiniif dhiyeessina. Sagantaa keenya har'aa kanumaan immoo xumurreerra. Saganticha kan qopheesse ammayyuu taanaa kan siniif dhiyeesse immoo Anafraa Foolii Dhugaasaadha. Sagantaa biraan boru walitti deebina. Halkan gaarii siniif haa ta'u. Thank you.